Ashama harka fuudhee jirra jirtu hordoftoota fi daawwattoota YouTube chaanaalii kiyyaa fi akkasuma miidiyaa Facebook kiyyaa nageenya xiyyaatan jaalalaa kabaja bakka jirtanitti isin nageessu isinii jedha. Har'atina keessummaa qabadhee dhufee jira. Keessummaa kiyya kana waliin turtii gaarii as dura keessummaa isinii dhiyeesseen beeku. Har'atina immoo keessummaa ajaa'iba isinii qabadhee dhufee jira. Keessummaa kun kan yeroo hunda waan ta'e inni dubbatu kan uummata Oromoo muufachiisu malee kan uummata Oromoo biratti fudhatama qabu miti. Laakiin har'atan immoo jijjiiramamoo hin jijjiiramu waan jedhuurra dura buunee waliin dhaggeeffannaa turtii gaarii isiniin jedha. Keessummaan kiyya na cinaa jira. Keessummaa kiyya wal isin haa barsiisu. Baga nagaan dhuftanii isiniin jedha keessummaa kiyya. Abbo Adde Adaanech Abbaa Alangaa Adde Adaanech baga nagaan dhuftanii taa'amee kursi illee hin qabnu teessoon illee hin jiru. Teessoon nama kabajaa qabuuf kaa'amaa ta'e nama yeroo hunda dhugaa dubbatuu fi teessoo kabajaatu mala mee asuma gadi taa'a asuma gadi taa'e gaafii isinirraa qaba. Taa'uu keessaniif galatooma. Asitti illee argamu keessaniif galatooma. Har'a tana gaafii isinirraa qaba. Gaafiin kiyya jalqaba yeroo hedduu waan hojjettaniif waan dubbatan keessatti dhugaa dhoksitu. Dhugaa dhoksitanii mee sababbiin dhugaatti dhoksitaniif maali? Sanillee osoo hin taane guyyaa darbee xayyaara biyya Chaayinaa keessatti gubate sun eenyutu harka keessaa qaba? Meeshaa san nu deebisuu hin dandeessani? Jawaariif Shaneedha. Haquma jechuudha. Jawaariif Shaneedha. Jawaariin kun damma sukkaara yeroo hunda keessa buufattan. Jawaar daa'ima. Galatooma. Kanatti aansuun har'a sana jechuudha. Mana murtii yookaan mana hidhaa hayyoonni teena kabajamuuf jaalatamuun qabsaa'onni haqaa jirtu deemtan jecha dhageenye jirra. Mee erga deemtanii maal hubattanii galtanii maal isiniin jedhanii maal isinitti dhaamatanii haalli isaan keessa jiran akkami? Tartiibaan nu deebisama. Haalli isaan keessa jiran bareedattanii? Fakkeenyaaf maal faatu bareeda jaan fi isaan isiniif dubbatamoo isinumatu bareeda jemee fakkeenyaaf mee haalli isaan keessa jiran maal fakkaata? Irraa ifa nu gochuu dandeessanii hordoftoonni kennu waan isin eegaa jiraniif. Waan nutti dhaamatan qabanii maal isinii dhaamatan? Tole. Nuuf himaa. Wanni isaan nutti dhaamatanii jechaa jirtan. Akkasii miti. Baqqalaa Garbaa fa'aa dhaqee TV fi raadiyoo. Gaafii kenna nu deebisuu keetiif galatoomillee jechuun xiqqoon ulfaata. Mee wanni isaan siin jedhan maalidha? Baqqalaa Garbaa bira dhaqee TV fi raadiyoo waayifa hin qabne malee manni hidhaa nutti tolee jirannaan jedhanii. Isaanumatu akkan isiniin jedhe? Hay akkam nama kolfisiisaa waaqa nu baasati. Dhuguma moo dubbiin kun? Dhuguma Baqqalaa Garbaa faanti isin bira dhandhaan TV fi